Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa jidduutti deemaa jiraachuun beekameeti jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti waraana mootummaa irraa du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksisee kan jiru yoo ta'u, akkasuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa Mana Sibuuttis tarkaanfii milishaa biltsiginnaa irratti fudhachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Baashaggar aanaa Adaamii Tulloo Jiddoo Kombolchaa keessattis waraana mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksiseen tarkaanfii laaleessaa waraana PP irratti fudhatee jiraachuu beeksisee jira. Odeeffannoowwan gama waraana bilisummaa Oromootiin argame kana irratti gama mootummaatiinoo maaltu jaame kan jedhus bal'inaan kan dhageessan ta'a. Odeessa biraatiin ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Oromoon akka baranaatti falmatee hin beeku, falmiitti jira malee salphinatti hin jiru, akka ajaa'ibaatti falmanne jaani jiru. Bal'ina gabaasa kanaatis kan dhageessan ta'a. Odeessa xumuraatiin Baangilaadesh magaalaa Dhakaatti dhiyaatee xayyaarri waraanaa shaakallii irra ture mana barnootaa irratti kufuu hordofee yoo xiqqaate namoonni 19 du'anii 160 ol kan ta'an madaa'anii jiru. Ka'umsi balaa kanaa maali kan jedhus bal'inaan kan dhageessan ta'a. Hanga xumuraatti yoo nu faana turtan odeeffannoowwan matoota isaanii dhageessan kanneen bal'ina isaanii qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessuudhaan warra YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'uuf like share gochuun nu faana turan affeerraa keenya. Odeessa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaadhaa warri hoggantoota wayyaanee of eeggadhaa jechuudhaan hoggantoonni wayyaanee paarlaamaadhaan dhiisaa jaamtaniitti jirtu. Abbootii amantaatiin gorfamtaniitti jirtu. Lola yeroo 3 jalqabdanii afraffaadhaaf qophaa'utti jirtu. Nagaan haabuu jennee osoo isin moonee jirru Piriitooriyaa deemnee mallatteessineeti jirra. Ammaas lolaaf qophaa'aati jirtu. Taankii fi madfii awwaaltaniitti jirtan. Amma ammoo gadi baastanii agarsiisuu jalqabdaniitti jirtu. Hidhannoo keessan hiikkadhaa karaa nagaatti deebi'a. Buqqaatonninis haqeetti deebi'anii yoo diddan ammoo ni baddu jechuudhaan ajajaan waraanaa waliigalaa Itoophiyaadhaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbatanii jiru. Lola dabre irraahuu kasaaraa malee bu'aan argame hin jiru jechuudhaan isiniif himneeti jirra. Nuti kanuma isin gorsina kan jaan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dhiisaa osoo isin hin jennu sameenizii dhuftanii balaa isinitti buufne jechuudhaan dhaadatanii jiru. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda erga deebitanii akkaataa waliigalteetiin waliigaltee hojiirra oolchuu qabdan, meeshaa dhoysitan, taankii fi madfii deebisuu qabdan kan jaan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaa keessatti taankii fi madfii hidhachuu kan danda'u naannoo osoo hin taane raayyaa ittisa biyyaa qofa kan jaan Biraanuu Juulaa yoo deebisuu diddan balaatu isinitti bu'a jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa garee TPLF akeekkachiisee jira. Odeessa gama waraana bilisummaa Oromoo irraa argameen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa Mana Sibuutti tarkaanfii milishaa biltsiginnaa irratti fudhachuun beeksisee jira. Humni ittisa uummataa qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa keessa socho'u adoolessa 21/2025 godina Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaalee bakka addaa gabaa Dafinoo Jaamutti milishoota biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan lama battalatti biyyatti dabaluu kan beeksisee hedduu ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuun beeksisee jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessattis lola waraana mootummaa waliin gaggeessuu beeksiseen injifannoo argachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Baashaggar aanaa Mana Sibuu waraanni bilisummaa Oromoo godina Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa keessattis guyyaa kaleessaa adoolessa 21 tarkaanfii guggubduu waraana PP irratti fudhatee jiraachuu beeksiseeti jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Baashaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa keessattis lola waraana mootummaa waliin gaggeessuu beeksiseen tarkaanfii laaleessaa waraana PP irratti fudhatee jiraachuu beeksiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa waraana PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate adoolessa 20 Baashaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Qalboo iddoo addaa Tulluu Diimtuu Jaamtu keessattis loltoota PP rasaasaan waxaluudhaan nama 16 battalatti biyyatti irraa dabaluudhaan
kudha takka ammoo madoo dandammii hin qabne adabuun qawwee akaamaa tokko gumbii sadii fi hidhannoo tokko irraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu beeksisee jira. Loltoonni lola sanarraa hafte ammoo tarkaanfii kanaan baaraguudhaan gargar bittinnaa'uudhaan hanga bariisaa adoolessa 21tti kan du'ee fi kan jiru akkasumas kabadee hanga isaa waliif wallaalanii rakkataa turuun barame jira. Odeeffannoowwan gama waraana bilisummaa Oromootiin argame kana irratti gama mootummaatiin gama bulchiinsota aanota kanneen irraa hanga ammaatti yaadni kenname tokkollee hin jiru. Odeessa biraatiin ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Oromoon akka baranaatti falmatee hin beeku. Falmitti jira malee salphinatti hin jiru akka ajaa'ibaatti falmanne jaan. Oromoo xiqqeessuun hin danda'amu falmii keessa ammoo wal sukkuumuun wal rirriguun ni jiraata. Nuti kan dur namni wal ajjeese wal hidhee wal gabroomse sana falmachuutti jirra. Araarri yoo bilisummaa wal qixxummaa dimokiraasii dhugaa kan of keessaa qabute nuti araada dhiiga namaa dhangalaasuu hin qabnu kan jaayyoo ta'u. Kan manaa nu baasee roorroo afaan qawweetiin nutti fe'amedha. Kanaaf karaan nagaa gaala qaawwal ilmee keessa hulluqsisuu ta'etti jira jaan. Gaala qaawwal ilmoo keessa hulluqsisuun hin danda'amu. Kanaaf karaan nagaa impaayera keessatti kanaan wal fakkaata kan jaan. Nuti dhaloota jiileedha, dhaloota abbishee irraa argeedha. Nuti dhaloota jeneraal Waaqoo irraa argeedha. Nuti bara 1990 takka Leencoo Lataa irraa kan argeedha. Nuti dhaloota bara 2018 Jawaarfaa Baqqalaafaa Daawud faa irraa argeedha kan jaan. Nuti dhaloota jiilee waan taaneef impaayera kana keessatti gaaffii sabaa hin sharafnu. Yoomiyyuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti wal marii hin goonu. Bilaana qabatanii isa duubaan nama marsan nuti immoo bilaana Abaacaadaadhaa hangazaatti qabna kan jaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa marfamuu hin dandeenyu kan haasofnu qawwee hidhanneeti. Jiila kaleessaati qabna. Sabni Oromoo waraanichi humna guddicha akka ta'uuf ijaaree qawween keenya nurra jira, hidhannoon keenya nurra jira. Jiilli nuti jiillee sammuu keessa nu jira. Nuti warra marfamuu miti warra marsu malee jechuudhaan ummanni Oromoo araara waan jaallatuuf waraanicha maqaa araaraatiin marsineeti qabna kan jedhu. Bal'aan kanuma bara ijji isaa arguuti haasa'a karaa tokko araara odeessaa karaa tokko abidda boobeessaa karaa keenya dhufan kan jaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaadha. Abidda sana dhaamsinee abidda mataa keenyaa qabsiifnee gungumsiisaati jirra. Kanaan booda gaarreen laggeen Oromiyaa torbee torbeedhaan hanqaaquutti deema. Nuti dhaloota jiileedha. Nuti kan jiillee nagaa miti roorroodha jechuudhaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa dubbatanii jiru. Odeessa xumuraatiin Baangilaadesh magaalaa Dhakaatti dhiyaatee xayyaarri waraanaa shaakallii irra ture. Mana barnootaa irratti kufuu hordofee yoo xiqqaate namoonni 19 du'anii 160 ol kan ta'an madaa'anii jiru. Viidiyoon balaa mana barnootaa fi kolleejjii Maayilstoon jedhamu irratti qaqqabe kana ibiddaa fi aara guddaa kan agarsiisudha. Humni qilleensaa biyyattii xayyaarri isaa kufee caccabuu beeksisee jira. Gidduu gala namoota ibiddi miidhee fi pilaastik sarjarii hojjetu keessatti haakima kan ta'e dooktorri tokko daa'imman dabalatee namoonni 50 hospitaala galuu himanii jiru. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'us tilmaamamee jira. Waajjirri ittisa balaa ibiddaa biyyattii ibsa miidiyaa hawaasaa gubbatti baaseen Qareen 9 ambulaansiiwwan 6 waliin bakka balaan kun mudatetti argamanii jiru. Garaagartummaan umrii barattoota mana barnootaa balaan kun mudate keessatti jiranii 4 fi hanga 18 ta'us beekamee jira. Barsiisaan kolleejjiidha yaada BBC'f kenneen xayyaara kallattiidhaan gamoo mana barnootaatti bu'ee ijaan arguu himee jira. Barsiisaan biraa yaada Rooyitersiif kenneen sagalee dhoo'insaa dhagahuu yeroo duubatti garagalee ilaalu ibiddaa fi aara qofaatu jira. Ijoolleen kan isaan eegan hedduutu jira jira. Barataan tokko ammoo xiyyaarri mana barnootaa irratti kan kufe ija koo duratti kan jee yoo ta'u ibsi humna qilleensaa biyyattii paayileetichi xayyaaricha rakkoon isa mudachuun booda bakka namni hin baay'annetti oofuudhaaf yaaleetti jira jam. Magaalaa guddoo biyyattii keessaa buufata xiyyaaraa argamu irraa ka'ee osoo hedduu hin imalin kan kufe koreen waa'ee balaa kanaa qoratu hundeeffameetti jaamee jira. Hoogganaan yeroo ce'umsaa Baangilaadesh Muhammad Yunus ka'umsa balaa kanaa qorachuudhaaf tarkaanfiin barbaachisaa ta'e ni fudhatama jaanii jiru. Deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhanis himanii jiru. Biyyaaf yeroo gaddaa guddaadha warri miidhaman
dafanii akka bayyanataniin hawwa aangaa'onnii fi hospitaalonni rakkoo kanaaf xiyyeeffannaa akka kennan waamichaan godha jechuun eeksi gubbaatti maxxansanii jiru. Biyyattiin kibxanni dhufu kun guyyaa gaddaa ta'ee akka oolus labsitee jirti. Biyyattii guutuu keessattis alaabaan gadi siqee akka mirmirfamu ajajamee jira.